السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجم تودا في جالسم توني هردف توني برسيسا ورما الحمد لله أنا نجا كوت نجا إنك يجي خن جال الله كبجارا بكتير مرس نجا إجا وتوتن كيا فيديو راكنا كيساتي وني نسمبر سيسو حالا يرو نمني لايفي تكتوكي رتي والدرغمي تبتي يمكن تحدي يرو تبتن جودا حالا نما تباجر سنيف أبا جالتني جودا أبا أكم وهبر بعدنيف جيفتي كنتني في يمكن جيفتي بتني جيفتي دان دعرتني akka abbaan isin deeggartan sun mu'ahuu itti danda'u gochuu itti dandeessaniin isin barsiisa. Egaa daawwattootaan keenya warroonni YouTube chaanaala keenyaaf haarawaa taatan baga nagaan dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabiskiraayib godhachuun dagatinadha. Yeroo sabiskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka isin bira ga'uuf mallattoo notifikashinii san kilik itti godhaadhaa achibooda ol kan jiru kaayyadhaadha. Barumsaan garaadhaa isin darbee YouTube chaanaala keenya jala seenaadha. Viidiyoo baay'eetu jira irraa baradhaadha. waan isin dhibee gaafii isinitti ta'ee koomentii jalatti nu barreessaadha. Maatiiwwan chaanaala keenyaadha immoo viidiyoo keenya laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessuun dagatinaadha. Egaa gamanumaan hanga barumsaan dabarsaa hanga xumura viidiyoo keenyatti na faana turaan na hordofaa isiniin jedha. Hayyee daawwattootaan kiyyaa yeroo namni laayivii tiktookii irratti wal dorgommii taphatu jechuudha. Haala giiftii bittanii giiftiidhaan nama san deeggartanii akka inni moohatutti gootan jechuudha. Tiktookii keessan galtanii as profaayilii keessan dhuftanii achi booda sarara sadii irratti kilikni gootanii achi booda as pilaansii keessan dhuftanii achi booda haala kanaan yeroo dhuftan jechuudha. Teessan tuni ammane 16 qaba jechuudha. Teessan garuu sifiriidha jechuudha. Isin galee bakka 16 kana duwwaa isin dhufa jechuudha. Waan hanganaan dura hin qabneef jechuudha. Isin galee ana waan biteef jechuudha. Isin galee amma haalli isin itti bitattanii abbaa barbaadan itti mo'achiisuu dandeessan yookiin mo'achiisuu dandeessan mo'achiisuu dandeessan jechuudha. Asirratti kilikni gootanii asirratti riichaarji kajamu irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha. Isin galee amma halaalaa 99 koonsii 16 isiniif kenna jechuudha. Asirratti immoo riyaala 4 fi halaalaa 60 immoo koonsii 70 birri 22 immoo koonsii 350 isiniif kenna. Birra 45 koonsii 700 isiniif kenna. Haaluma kanaan isa dandeessan bitatan jechuudha. Isin galee haalli immoo itti bitatan jechuudha. Amma fakkeenyaaf kan halaalaa 99 kan yookiin kan riyaala takkaa kana bitee isinitti agarsiisuti. Bakkuma birrii kanarratti bakka diimaa kanarratti kilikni gootanii achi booda pilaastoorii keessan keessa haala kanaan isin fide jechuudha. Isin galee yeroo haala kanaan isin fide asirratti baay'ee kajoon kilikni gootanii achi booda imeelii keessan asirratti isinii fida. Yeroo imeelii keessan isinii fide paaswoordii imeelii keessanii isin gaafata jechuudha. Isin galee paaswoordii imeelii keessanii itti guutanii anama kiyyatti haa guutu. Achi booda yeroo haala kanaan paaswoordii imeelii keessanii itti guutan as gaditti jechuudha veerifaayi kilik gootu. Achi booda hanganni isinii fide obsaan eeggatanii anamma isinumaan agarsiisa jeetan bita malee ittiin haaja'u jechuudha. Egaa nama biteetan jira jechuudha. Isin galee kunoo amma silatti 16 ture amma 32 jechuudha. Koonsii 32 qaba jechuudha. Amma jechuudha. Amma koonsii 32 qabna jechuudha. Akkuma argitanii amma dietee abbaa barbaanne ittiin deeggaruudhaaf of duubanii deebitanii haala kanaan of duubanii deebitanii achi booda abbaa laayivii irra jiru tokko irra dhootan jechuudha. Isin galee fakkeenyaaf asumarratti yoo dhoonne shabukaan kee garuu laayivii kana ni banatti fakkaatu wanti gochuu qabdan jechuudha. Asirratti jechuudha fakkiin kennaan jirti irratti kilikni gootanii achi booda haala kanaan isiniif baasa jechuudha. Isin galee waan binnee qabnuuf isiniif baasa malee isiniif hin baasu jechuudha. Warra hin bitataniif isiniif hin baasu. Haala kanaan kana keessaa kan isinitti tole seendi gootaniif jechuudha. Yookiin ittiin deeggartan jechuudha. Isin galee as keessa irra buuttaniiti haala kanaan jechuudha. Kana keessaa kan isinitti tole kennitanii fi nama san ittiin deeggartan. Fakkeenyaaf
ما أدري كان سنة تولي شو لكن حدث جري شو ده حالا كان أرد يمتني شو ده كسنة تولي أرد كليك نقطني فكان يف أرد يروح كليك قطن بكى سند جتني قرتي سند أرد كليك قطن يشول أنا كنوا أنا بربان نفهم كانوا يشول سنة قاله يوم ما سند كليك قرأت أولي كنا في شو نما كانت تين دقرين جري شول سنة قاله حالا كان جيفتي بتتني شو ده nama jaalatan tokko yookiin nama deeggaruu barbaadan tokko deeggaruu itti dandeessanii jechuudha. Isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii gala jeeta yaada barnoonni keenya kanarraadhaa asirratti raawwataa viidiyoo keenya namni baay'een argaa kan raafaa deemu laayik sheer gochuun dagatinaadha. Barumsa biroota nagaa oltee deebinutti waan hordoftaniif galatooma.